quba mirga harka mirgaa moo bitaa ol kaa'u? Nama tokkotti dabalee. TikTokii irra jiranuuf Ijoollee Jimmaa TikTok irra. Oromoo Jimmaa TikTokii irra jiran Oromoo Jimmaa jedhina. Oromoo jedha. Gandummaan labsina. Oromoo TikTok irra jiran. Nama tokkotti nu Jimmaa dabalee. sanyii mootii TikTokii irra jiranuuf Oromoo Jimmaa sanyii mootii TikTokii irra jiranuu hoggana jaraa taane hoggana jaraa taane yeroo filatamnu yeroo filatamnu imaani jedhe aangoo keenya uummata keenyaaf jedhe dadhabne beelofne osoo hin jedhin tajaajilu maqaa abbaa jifaariin waadaa galleerra. wadaa Galatoomaa. Namni wallahi kolfitanii Akkuma maammiin jedhe nama 5 gurmeessinee fudhannee deemnee yuutuubiis karaa feesbuukiis wal gurmeessinee hundi keessan riippoortii irratti akka gootan ijoolleen as jala jirtan nama hamma qabdan hamma beektan ofirratti qabadhaati guruppii keessa jirtan hundarratti akka riippoortii godhan hunda isaa liinkii isaa fuudhaa guruppii keessatti gadhiisaati. Hamma nama 5 gurmeessaati namni 5 kun wal qabatee deeme liinkii yuutuubiis liinkii feesbuukiis kan tiiktokiis guruppii keessatti gadhiisee nan irratti gumna achi kaatee mana ishee banattee haga isheen dhiifama Jimmaa gaafatutti irraa gadi hin buunu hundi keenya iyyuu akkasitti quba qabaadha. Akkuma maammiin jedhe nama 5 gurmeessinee fudhannee deemna asirra dhaabbannee hin haasofnu arrabannee haa dhaabnu duraan waan ta'eef. Benar kayak mame. Woi. Abbootii famasii fudhattee qilee seentu jirana. Dhiifamni wanti jedhamu hin jiru. Dhiifaman barbaadu. Dhiifamni kan maal? Barbaadu dhiifamasii. Dhiifamasiis hin barbaadu. Feenu dhiifamasii hin feenu. Dhiifama nu gaafattus. Dhiifama nu gaafattus Nama kana jiru irraa wanti adda nu godhu sanyii mootii jedhanu dhiifaman gaafatamnu anfalligamma. yaa Bakka ራሳችንን እናስከብራለን እኛ ኦቨር ሰከን yaa nu abdeen naka nu warra sanyii mootiiti bara addunyaatu nu beeka. Xirooftuun kun har'a kaatee bagayyuun dhahin bagayyuun kaasiin waa'ee abbaa Jifaar kun sareen kun jechuudha. Isinii galee sareen kun maqum suuraadhuma abbaa Jifaar baga bilbilasii keessan jiraatiin hin maluufi qaba. Abbaa Jifaar bar nama kabajaati bakka qoshashaa maaltu geessa. Kanaafiyyuu hundi keessa wal gurmeessaati karaa guruun geessa. Rabbiin nu jaallatama ammas asirra teenya dubbachuu miti beekaaniif maameen yaa istiim tuluutin naga waan jettanu jedhaati namoota goja amma jedhaman fudhatameetu namni qannasaa deemaara waan ta'eef wanti godhamuu qabu. beekan irratti dubbatu. Beeka maamme. Nuun dinuu akkuma sana gubannee jirra waan ta'eef guruppii illee hin qabna kunoo kiingiinis hin beeka guruppii dhannee qabna nuti. Garuu jira mitiire haasaa bicha baay'isu faayidaan hin jiru. Faayidaan muummataa miti hin jiru. Waan gochuu qabnu bakka yeroo akka nama tokkotti dubbatan miti waan gochuu qabdanu isin lachuu beekaadhaafis silkii ergaatii maammeedhaafis walii ergaa maamme engeddas ergeen ture. Tokko faasoftanii dhiittanii ciisu ijoolleen kee Jimmaa. Wallaahi bakka waan geessanu dhugaa isinitti maal. Kiyyaa ta'ee abdii gataachuu ta'ee abbaa fi ta'e warri feemesii ijoolleen keessa jirtanu sobdani yeroo namni gadi ba'ee iyyeessi nama arrabsee ofirraa mukatti naqee ofirraa dhorge. Immoo maqaa ijoollee innati immoo yeroo maalidha safuu qabna dhiisi nama arrabsini bakka keessan kana waan gochuu qabnu silaa kan goonu dhorgitanii jechuudha. Amma immoo kiyya daa'imaan beekaa ofii keetii waan gochuu qabdu godhi silkii kan kennu ergeeti poolisa waliin dhumnee dhiisi waliin waan gochuu barbaanne. Bona kanarraa immoo wanni asirra teenya iyyuu nuuf iyyuu ani illee nafu wali. Sirriidha akkasuma goona amma giruuppiin isin jira jettee jirti iftu Dr. Jituuni giruuppii sanarratti akka itti seennu nu fahimtu achiin booda nama ijoollee hedduun qaba of jalaa jechaadha. Jara fudhannee guyyaa halkan tokkotti iyyuu jechuudha. Tiktaakii dhiisi halkan tokkotti hin gubna yeroo tokkotti. Yuutuubiisis immoo bakka siin sirba gadhiifattee subscribe godhee fi ture namummaa siitiif jedhee oromummaa siitiif jedhee irraa kaafadhee garuu immoo hin gubna jechuudha. Isas kanaafuu jiitu akkamitti akka liinkii sana fudhannee seennu nu beeksisiiti. Tiktaakiis irras guruuppiidhaan seennee jechuudha. Tiktaakiis jalaa gubna.
akkasitti sila rifeensa qabdu kan isi qoy kan isin immoo dhiifama nu gaafattuu fi rifeensa si addattee tan rifeensa qabdu rifeensa isaa fuutee addattee dhiifama nu gaafatu nuti dhiifama si allayyaadha na baafattu nuti dhiifama si hin feenu maaliifi nuti nama akkanaara nama maaligaa tirraafii wanni irraa nuti waa takka dhiifama hin feenu dhiifama nu gaafattee dhiiftee nuti bakkuma keenya jirra toophii irra jirra ilmoo mootiiti nuti እና ጉባ ጅራ ዋንተ አባን ፌት ኢሽን ሰገጠን ኩን ዲፈመኑ ጋፈቴ ኢፍቴ ኑቲ ዳንታራን ካን እስኒፍ ገለ አባን ተኮዩ ጀቹዳ ቤካ በለስቴ ካተ ዲፈማስ ባቴ ጋፈቱዩ ኩኑ ፋይዳ እንቀቡ ከናፉ ቲክታክ ሲሞ ኒጉምና ዋን ሆጀነ ጀነ በቃ እንጎና ቲክታክ ሲራ አወላ የገላ የሮ አችራ መራቴ ካቱ ዩቲዩቢት ገረገላ ዩቲዩቢቲስ ኢሲስ ኒበርበዴስና yeroo sana jechuudha rifeensa hin qabdu silasi qullaa baatee maraattee jechuudha kan ittaan immoo achuma yeroo sana goonee kaan viidiyoo si lakkisa achumaan yuutuubiis banadheetan indoo dhiisa yuutuubii haaraa banadheetan yuutuubii sana irratti gadhiisa beeka dhiifamaa sirratti hin dubbannu maagoo waa taana bee keessaan dubbanna guruubii humnaa raami keessaan dubbanna isa hin dubbanna waan guutuu qabnu naasee malee sanyi mootii ta'uu keenyatti agarsiisa waan goonu jennu Ijool tokko qoyaa Beeka akkam goon nama shan gurmeeffannee fudhannee deemnee keessaan guruppii waliinee achirratti wajjin mari'annaa asirratti hin dubbannu hundi keessan dhaabaati namni shan abbaan bilbilas yoo ta'e karaa feesbuukiitiin yoo ta'es liinkii feesbuuka keenyaa walii erginee achi keessatti guruppii waliinee achitti dubbannaa asirratti hin dubbannu diina baay'een nu jala jira waan ta'eef diinas hin sodaannu kanaafiyyuu achirratti liinkii walii erginee miseenjeraan waliin mari'annee waan goonu goona wayyuu akkas. Beeka haasofni asirratti hambisuurraa waa lamatti waa tokko gochuun keenya dirqama. Wanti tokkoon sun yookaan viidiyoo si gadi baa yookaan akkaawuntii si lammantu gubata. Kana lamman hin goone saanaan akka nuti saree taane beeka. Wallaahi akka kana haasofne taane kana lamman goone namummaa keessaa hin baafne taanaan nuti afaan qufee jedhamna jechuudha. Yookaan akkaawuntii si gubu yookaan viidiyoocha gadi baasu. Bakka eenyummaa keenya agarsiisuu qabna. achumaanu yuutuubii kiyya subscribe ni gootanii yuutuubiin guddifadha sanaanin fammasa wallaahi yuutuubii irratti hin gadhiisa nama tokko ofuun kennu yuutuubii irratti hin gadhiisa garuu dura waan goonu goonee kaan garuu beeka waan amma itti kana yookaan ammi sagalee keenya ni waraabaami waan amma dubbanne kan dhaggeeffadhaan isiniin jedhee bar na dhaggeeffadhaan akkas miti yookaan ammi sagalee keenya kana waraabaaraan jedhe waan goone kana immoo gochuu qabna booddee immoo goone nuun jedhanii nu gadhiisa waan ta'eef kan wallaahi goona waan jenne kana nu namaa miti yoon goone waan kana maannu si artinu ijoollee sanyii mootiiti bar gaafa sana dudubbanti waan godhuu qabnu keessaan margannaa callisaan qaban biraa dubbadhaa nama shan jettan fudhadhaati wanti godhamu nama shan qabaasaatti dubbatamuu qabu viidiyoon sii gadi bahee yookaan miidiyaarraa qofa si galchuutu hin taane an fedhiinan koo amma nasiraan maalummaa si dagattee maraattee haqqin ijoollee jimmaa gadi ba'uutiin arguu fedhaan. Tumas itti siin duutee miti rabbiin akka bor harkaa fudhatu tuusin lubbuudhaan jirtu duutee akka nama qabaraa dhabee taateen naan arguudha malee miidiyaa irratti cufnee borbanattee dhufti. Kanaafuu asirratti dubbachuun hin barbaachisu hin gahaa. Beeka ambeera karaa gabaabaa. Baatiyyee. Bakka ayyee galatti. Akkamitti Grupi sana akkamitti beeka keessaan dubbannaa maammeedhaan warri walitti dhiyeenya qabdan dubbadhaa. Beeka baaftan na waraadha. Keessaan dubbadha. Okay, ayyee. Kana booda immoo siifin messenger walitti qabna miti jitu. Messenger walitti qabna waliin haasawna ishee. Ishi bakka maammeen kun maammee fooluu naa deebisii. Maammeen istira yaa. Maammee yeroo siifi barreessanii keessaan dubbadhu. Keessaan dubbanna. Anko Facebook ko bareedu intelligent jedha. Amma nama shan qopheessaa ka guys. Nama shan yookaan amma barbaadan. boonsuu nuti godhime maammeen keenyaaf jala jira. Jira kunoo maammee naa gaba. Maammee jira Fatiha. Suuraa tokko barreessaa Fatiha. Galchine yaa. guyyaa rakkootiif taa'ama. Laa aljaziiraa miti laa kiristaanti maammee. Ifadhaa meel tokko qubnis wal caalaa namni akka nama waggaa dheeraa sooshaal miidiyaa kanarratti maammee guddisiifatu
እሺ Guruppii danuu ijaaree, guruppii danuu diigee, namni sarkaa badee, ammas ijaaree, biyyaansi yeroo dhibbaa wal aschaggaarii nu qabu. Danuus barumsa irraa fudheera. Isa callume jedhanii naanaaf guutte danuu miti. Sirees nu guddaa dhimma jimmaati. Waa lama qofa irratti hundoofna. Siyaasni keenya garaagarummaa haa qabaatu. Kaayyoon keenya garaagarummaa haa qabaatu. Fakkeenyaaf an amma Mubaarakiin hin fedhu. Garuu waa'ee Jimmaa irratti anaaf inni tokko. Waa'ee Abbaa Jifaar irratti anaaf inni tokko. Lola. Isinii galee. Akkasitti bareechinee irratti xiyyeeffannee namoonni 5 tiktookii irratti hoggana jedhu. Maal jettee? Hoggana filan. Asitti miti kaa انتني رات تليجرامي رات أميتي كيسة مريان مالي وام مريان أسرتي أمتى تجرسي سامتي هوجين كيسان هوجين هوجتهم كيسان أسرتي متي وانون دي أسرتي نمو برايبتي وجوك أبنا سيغالي يوكي نمو دبتا ميا سمانا فايتشون دبتا ميا سمانا Oba mirga harka mirga bututa. Nama tokkotti dabalee. TikTokii irra jiranuuf Ijoollee Jimmaa TikTokii Oromoo Jimmaa TikTokii irra jiranuuf. Oromoo Jimmaa jedhina Oromoo jedha. Gandummaan labsina. Oromoo TikTokii irra jiranuuf nama tokkotti Jimmaa sanyii mootii TikTokii irra jiranuuf. Oromoo Jimmaa sanyii mootii TikTokii irra jiranuuf. Hoggana jaraa taane. Hoggana jaraa taane. Yeroo filatamnu. Imaani jedh. Aangoo keenya. Uummata keenyaaf. Dadhabne beelofne osoo hin jedhin. Tajaajiluuf. Maqaa Abbaa Jifaariin. Waadaa galleerra. Galatoomaa. namni wallahi Alamma mana bonjool seenee ka'ee mul'atee ka'ee bahee wama tokko Beekati bari sodaata kale nagaru isa giftarri jala qabama meejimmaan keessa ifamnaa godhaati ela giftira jettanii abbaan keessa deemara malee giftaran qabu ijoollee harargee ijoollee Tatiyaa waraa jaalleen giftara ijoollee Jimmaa sitti himaa dhaggeeffadhu maqaa ijoollee Jimmaa ittiin dubbatanu mal. hin qabnu argine Abbaa Jifaar eenyunni Abbaa Jifaar Joon warra Joon Daani'el jalatti gal. seenaa tokko qabda Heeruno kottu mana kosii barsiisa heeruno kana guutaa ijoolleen Jimmaa waan birrii ofiin taphatan.